Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabacha. Har'aas akkuma baratame gaafii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa gaafiin kun comment irratti kan ta'edha. Innis maalidha? Maqaa Facebookidha, TikTokidha, Imo fi akkanumallee Telegrama akkamitti jijjiirachuu dandeenya kan jedhudha. Egaa isaan afranuu bakka tokko viidiyoon kun isinitti dhiyeeffata waan ta'eef isaan keessaa filadhee kan isinitti agarsiisu akkamitti maqaa Facebookii keessaniitii fi maqaa Imo keessanii kanaan dura kan nama biraatiin baname ta'uu danda'a yookaan immoo kan keessan maqaa biraatti jijjiirachuu yoo barbaadan akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa viidiyoowwan kanaan dura gaafii keessanirraa ka'uudhaan isiniif gallakkisaatiin ture hunda isaatu daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Ammas gaafii qabdan comment jalatti naaf barreessadha. Amma danda'ameen kan isiniif deebisu ta'a. Akkanumallee yookaan immoo gabaabaa yoo ta'e deebiin sun replay isiniif godhachuma comment sanarratti jechuudha. Amma akkamitti maqaa Facebookii keessaniitii fi Imo keessanii jijjiirachuu akka dandeessan ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartaan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuu hin irraanfatinaadha. Like gochuun garaa isin nyaata. Like gochuun dagatinaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibse amma akkamitti maqaa Imo keessaniitii fi akkanumallee Facebookii keessanii jijjiirachuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisu. Egaa jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu maqaa Imo keessanii kan nama biraatiin yoo kan banamu ta'e yookaan immoo maqaa keessan gara maqaa biraatti jijjiirachuu yeroo barbaadan akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Jalqaba gara Imo keessaniitiin seentanii Imoon kan koo paaskoodiidhaan cufameetiin jira yeroo baay'ee paaskoodiitti fayyadamaadha. Ergasii immoo gara Imo keessaniitti erga seentanii booda mallattoo profaayilii keessanii irra kilik gochuudhaan ergasii immoo maal gootanii maqaan keessan kan Imo fi ID'n bakka itti argamutu jira. Bakka sana irratti kilik gootan maqaa keessanii fi akkanumallee ID'n Imo keessanii bakka itti argamu lakkoofsi bilbilaa itti argamu jechuudha. Profaayilii keessan irra kilik gochuudhaan bakka kanarratti kilik gootan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Gara fuula kanaatti erga isin fudhatee booda edit ka jettutu argama. Edit ka jettu koornaa dakaa kanarratti yookaan immoo gubbaa irratti naannoo kanatti asiniif dhufuu dandeessi. Imoon gosa baay'ee qaba waan ta'eef Imo beettaan jira, Imo normaal jira, Imo laayitiin jira, Imoon gosa baay'ee qaba waan ta'eef so mallattoo editii tanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma masarratti argatan Imo avaatarii keessan bakka itti galchitantu jira. Username keessan, Imo ID keessan, levelii wantoota tokko tokko adjust bakka itti gootantu argama. So username ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan maqaan keessan asitti argama waan ta'eef change nickname isiniin jedha. Egaa nickname keessan yookaan immoo maqaa Imo keessanii asirratti fakkeenyaaf kan koo one day jedha. So isa kana ofirraa ni haayitanii jechuudha. Ergasii immoo garamitti jijjiirtanii gara isa biraatti fakkeenyaaf isa kanarraa one day ka jedhu kana guyyaa tokko ka jedhutti haa jijjiiru. So ammaan booda maqaan Imo kan kooti kana tahaa jechuudha guyyaa tokko. So haala kanaan ni barreessitan jechuudha. Ergasii immoo maal gootaniif asitti koornaa kanarratti mallattoo raayitiitu argama. Save godhachuudhaaf jechuudha. So isee irratti kilik yeroo gootan direct isiniif jijjiiramaa jechuudha. Amma name change isiniin jira jijjiirameetiin jira. Username asirratti active ta'eetiin jira. Amma fuulduratti deebinee maqaa Imo kan kooti irratti kilik yeroo gootan fakkeenyaaf akkuma asirratti argatan maqaan Imo kan kooti guyyaa tokko jedha. Kanaan dura one day ka jechaa ture jechuudha. So yeroo hundayyuu namoonni isa kanaan na argatu jechuudha. Guyyaa tokko ka jedhuudhaan na argatu jechuudha. Bifa kanaan salphamatti jijjiirachuu ni dandeessan. Hedduun keessan gaafiin Imo irratti na gaafachaa jirtan baay'een jechuudha. Imo akkaawuntiin nuuf banamuu dideetiin jira. Banachuu hin dandeenye nu didee jira warroonni jettan jirtanii. So comment irratti yaada akkasii yoo qabaattan akka viidiyoo irratti isiniif hojjedhuuf lakkoofsa tokko barreessadha. Namoonni Imoon akkaawuntii Imoodha akkaataa ittiin banachuu barbaadan ilaaluu barbaadan jechuudha. Namni baay'een yookaan intarastii qabaatu taate akkamitti banachuu akka dandeessan isitti agarsiisa. Kanaan durallee viidiyoon hojjedhe jira waggaa tokko dura. So isallee ilaaltanii salphamatti description jala isiniif kaa'ee linkii isaa isarraa fayyadamuu dandeessan. Amma immoo akkaataa ittiin Facebook akkaawuntii keessan maqaa isaa jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Facebook akkaawuntiin sun kan nama biraatiin baname yoo ta'e yookaan immoo maqaa keessan gara biraatti jijjiirachuu yeroo barbaadan akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Garasitti osoo isin viidiyoo kana like gochuun irraanfatinaadha. Channel kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe godha. So gara Facebookiitti ni seentan. Facebook laayitii fi Facebookittu argama. Facebookiin gosa lama qaba. So isa kana keessaa tokko keessa ni seentan. So hedduu tokko salphaadha jechuudha. Ergasii immoo gara
Facebook keessanitti erga seentanii booda sarara sadiitu argama koornaa kanarratti jechuudha. Ishee irratti kilik gootan salphaadha hedduu tokko jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan salphamatti karaa salphaadhaan akka jijjiirrattaniif settings and privacy ka jettuun argamti. Ishee irra kilik gootan. Yeroo ishee irratti kilik gootan settings ka jettu settings and privacy jalatti isiniif baati. Settings ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentan. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan account center ka jedhutu argama. So bakka kanarratti personal details bakka itti guutamu password fi security bakka itti jabeeffatan add preferencing bakka itti ilaalamu fi verification baajii bakka itti bitatan bakka itti bitachuu dandeessan yookaan immoo account center ka jedhamu meetaa jalatti kan argamudha. So bakka kanarratti kilik gootan jechuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Account center jedha. Egaa accounting keessa kana fakkaata. So asirratti wanta tokko kanaan dura video isiniif hojjedhe irratti Facebook accounting keessan yoo kan namaan haq ta'u ta'e yookaan namaan xalafamu ta'e akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan akkanumallee beekuu akkaataa ittiin dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. So gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo deebinu immoo account center ka jedhu jalatti profiles ka jedhu ni argama. Profiilii keessan irratti maqaa argamu jijjiiruudhaaf deemtan waan ta'eef profiles ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan maqaa Facebook keessanii asirratti isiniif barreessa. So Facebook keessanii fi Instagram keessan wal qabatee yoo kan jiru ta'e maqaan Facebook keessan ittiin bantanii fi Instagram keessan kanaan dura Facebook account itti fayyadamtanii banachuu ni dandeessanii. Maaliif isaan lamaanuu dhaabbata tokko Facebook fi Instagram jechuudha. So kanaafiyyuu lamaan maqaa tokko banattanii yoo jiraattan Instagram asirratti support isiniif godha. So maqaa keessan irratti kilik gootan. Ergasii immoo bakka kanatti dhuftanii name jedha username profile picture avatar ka jedhutu argama. Jalatti immoo recommend isiniif godha. So maqaa keessan jijjiiruu barbaaddan yoo ta'e name ka jettu kanarra kilik gootanii username jijjiiruu yoo barbaaddan username ka jedhu irratti kilik gootanii profile picture keessan yoo ta'e avatar keessan yoo ta'e so filannoon keessan kamidha? Username dha moo maqaa keessan normal kan Facebook account keessan ittiin banatan jijjiirachuudhaaf deemtan. So kana beekuudhaaf name ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo name isiniin jedha used for two profiles jedha. Profiilii lama qabdaan jedha. Asirratti mallattoo fi kanarratti kilik yeroo godhu profiilii lama qabaachuu kan koo asirratti nagarsiisa jechuudha. Maaliif Instagramas maqaa kanaan banadheetiin jira waan ta'eef jechuudha. So isin biratti tokko isiniin jechuu danda'a. So first name jedha, middle name akkanumallee last name ka jedhutu argama. So maqaa keessan kan asirratti argamu kana isaan kanneen ana ofirraa haquun barbaadu asirraa ni balleessitan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. So maqaa jalqaba irratti maqaa biraa galchitan middle name maqaa abbaa keessanii akkanumallee last name maqaa akaakayyuu keessanii hanga akaakayyuutti support isiniif godha waan ta'eef. So isaan kanneen erga jijjiirtanii booda jechuudha. Fakkeenyaaf isa tokko yoo jijjiiree haala kanaan yeroo jijjiirtan maal jalatti isiniif fida? Review changes ka jedhu ni argama. Review changes ka jettu kanarratti salphama kilik gootan jechuudha. Jijjiirachuudhaaf yeroo deemtan jechuudha. Review changes ka jedhamtuuti isiniif fida jechuudha. Ergasii immoo kan review isiniif gochuu barbaadu kan kanaan dura ture isa kanaadha. Kan amma jijjiirachuudhaaf deemtan jalqaba irratti isiniif filata. Isin kanneen keessaallee kanneen keessaa kan filattan yoo barbaade support isiniif godha jalatti jechuudha. Isaan kanneen keessaallee filachuu dandeessan. Ergasii immoo save changes ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo kan isin gaafatu password Facebook keessanii isin gaafata. Change isiniif gochuudhaaf jechuudha. Al tokko gaafachuu dhabuus danda'a. Yoo isin gaafate garuu Facebook keessan kan itti fayyadamtan password yeroo Facebook keessan keessa seentan password isin gaafata. Password san itti galchitan jechuudha. Password keessan kan Facebook yoo dagattan immoo kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san itti fayyadamadha. Password Facebook keessanii yoo dagattan akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan kan jedhu viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota koo YouTube chaanaalii kan koo keessa gara duubaatti deemtanii viidiyoowwan baay'een hojjetamanii jiranii YouTube chaanaalii kan koo irratti viidiyoowwan 500 oltu hojjetamee achirratti fe'ameetiin jira. Social media kanaan kan wal qabate hojii online akkanumallee teknooloojiidhaan kan wal qabate viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiranii viidiyoowwan sanneen keessa deemuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. So ergasii immoo save changes ka jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii password keessatti galchuudhaan haala kanaan maqaa Facebook keessanii jijjiirachuu dandeessan. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan ilaalle akkuma duratti isiniif ibsaatiin ture maqaa imo keessanii Facebook keessanii akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan isiniin dhaqqabeetiin jira. Gaafii kanarraa kan hafe immoo maqaa Telegram keessaniitii fi akkanumallee TikTok keessanii akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan kutaa itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a. Kanarraa asirratti xumureetiin jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti yeroo gaarii naa qabaadhaa isiniin jecha warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanaalii kanaan ta'in subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuun irraanfatinaadha. Bye.